خن برمس خينيا أحكام رمضانا قطاع جافر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشتوتا بدي بيا كقاليب غغاري بغجراتم بغجران رب سبحانه وتعالى رمضان خينيا قبل ما نفاتا يسوچا إن شاء الله درسي تنيا تنغيا را قطاع جافا قبنه ديانه جرا درسين تنيا واي أحكام رمضانات إن شاء الله إنقدا وانتوتا رمضان مدرابل ليسن هنگا تكو وجلالة تره أرلي إن شاء الله تعالى وانا فهمي أحكام رمضانات وجه والقبسيبني قنت تفهمنتا درسين تنيا ربك الراخاتو ما حكم يفطر عامدا من غير عذر نمني رمضان فرو بيخادا أسركو تكلي هنقبني حكم نسام الفكاتي وانجو وجلال جلقبرت إن شاء الله duraan dursa wanni wajji ilaallu namni ramadaana furu beekaadha osoo uzurii takkallee hin qabne karakoo takkallee hin qabne osoo musaafiran ta'in osoo fayyaan dhabin osoo laguun ittiin jiraatin osoo nifaasan qabaatin osoo hoosisaan jirre osoo garaan qabaatin hukumiin nama kanaa maal ta'a waan jiru inshaallahu ta'ala ka wajji ilaallu ta'a jalqaba irratti akkana jaanduba ulamaa'onni keenya wayita deebisaa gaafilee asii olii tanaaf godhan alaa hazrin aziim وقد جاء نبي محمد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بدبعي وساق الحديث وفيه ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون بأراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه النسائي في الكبرى وغيره وصححه الذهبي نما باتي رمضان قيس رمضان وصدري تكله هنقبنه حديث خناتو أكان قدسه الرابقاتشيس نبين كيني نگر أمر بيرتي عجراتو أكنا جان حديث أبي محمد قيستي أنا رفو جرو قياتو كنمي لمن الدفني قبخي نقبني نانديمن حديث ندير آدا اوفي هقادو بو حديث اگر دمار روانجي امتا تقود دفني وصو ديمنو ummata fannifamanii rarraafaman kamallaan isaanii dhodhoofamtu mallaa isaanii irraa diinii khayaawu ummata kana rifatee ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhim maali ummanni kana fannisanii mallaa isaanii maqa isaan jiranii dhiiga irraa yaa'u kun jennaan ummata osoo rakkoo takkallee hin qabne yeroon soomanatti furan osoo hin gahin soomana furan warra soomana yeroo isaa malee hiikan warra soomanuu hin dandeenyu janii uzuriilee waan hin jirreefi waan jiru wali gagguuranii waan hin taane hundaan soomana osoo hiikaan hin geenye yookaan osoo yeroon furaa hin geenye warra soomana furaniitu kana rarraafamee ciramaadhaa jiraa janiin ergamaa rabbiiti nadiin kun kana sayiiti akkasuma namoonni biraallee gabaasanii jiran nadiin sayiha obboleeyyan keenya baddoo gammoojjii biyya arabaa keessa jirra gaala tiisina ree tiisina deebuu hin dandeenyu maal hin dandeenyu wanti kana kanaa uzurii hin taatu waan akkana kanaatiif soomana furuun osoo zuriin takkalleen hin jirre akkanuma soomana irraa darbinee bishaan dhuguun akkanuma soomana irraa darbinee shumoo nyaachuu wanni kanaan dalaydu beeka yoo waan akkanaan dalayna taate guyyaa qiyaamaa haala kanaan fannifamnee mallaan teenya nu jiramti yaa subhaanallah oggaa mallaa tana nu dhoosan taan duruu fayyite oggaa tana dhoosan tuun fayyite haaluma kanaan qixaaxamna duboo waan nama rifachiisaati soomana uzuriidhaan malee furuurraa anaas ta'e isin rabbi nu haa fageessu bakka biraatti namni ramadaana keessa beekaa uzuriidhaan malatti guyyaa tokko fure amata guutuullee osoo soomana irraan qeebalamu bakka guyyaa tokkichaa sanii bu'uufii hin dandee waan juutu jira soomana hin furina hayyee gaafii itti aantu dabarra maa hukmu isticmaal ilmiswaaqi fi nahaari ramadaan guyyaa ramadaanaa keessa osoo soomana qabanii suwaakkachuun akkamiin laalamti waan juutu gaafiin dhiyaate deebisaan aswaaku sunna suwaaka jechuun yookaan wilka ergachuun sunnaadha hadiisa bukaarii keessatti hadiisni sahihaa aayishaatu odeessa kaneetti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal aswaaku mutahhiratun lilfami wa mardaatun lirrabbi jannu suwaakachuun afaan nama qulqulleessiti rabbi birattillee yookaan rabbillee akkaan jaalachiifti akka rabbiin si jaalatu si taasifti kanaaf suwaakachuun waan bareedduudha jaan baatii ramadaana keessa haa ta'u yeroo biraattis guyyaa keessa suwaakatti soomana qabdu waan takkallee wanni inni sirraa balleessu hin jiru zuurii duraas haa ta'u boodaas haa ta'u suwaakachuu dandeessa dachiin rabbii balloodha wanni fiddififtuuf hin jirtu maa hukmu siyaami man uzzina alayhi alfajru wa huwa junub
nama tokko haadha mana isaa wajjin bulee isaa janaabdaa qaaman dhiqatin khatti azaaname osonni janaabdaa qaaman dhiqatin jechuu haadha manaati wajjin buluu baatii ramadaanaa keessa halkan rabbiin halaal godhee jira guyyaa yoo wajjin rafan gabra bilisoomsu yookaan miskina 60 nyaachisuun boodarraan dhufti guyyaa 60 walitti dhaabanii ka guyyaa tokko jidduutti hin furre soomanu kun qixaaxa baatii ramadaanaa keessa guyyaa nama haadha manaati wajjin ol deebi'ee rafuuti namni immoo halkan haadha manaati wajjin rafuun yaa maashaallah rabbiin uhilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum halkan baatii ramadaanaa keessa haadha mana keessanii wajjin eega soomana furtanii nyaata eegaltan isiilleen akkuma nyaata dhugaatii sana laal isinii godhamtee jirti walarda farashnaa isiniin jaakara feetan deema ammoo osoo fajriin hin baane dhiqachuun barbaachisaadha hayyee gaafiin ammaan tana jirtu namni osoo janaabdaan dhiqatin haadha manaa wajjin buleetti azaaname soomanni isaa kamin laalama waanjuu wajjin laalla as-sawaabu sihhatu siyaamihi irra caalaa yookaan jechi bareedaan deebisan ulamaawwan deebisan soomanni isaa fayyaadha qaba haadha manaa wajjin rafee osoo hin dhiqatin yootti azaanan soomanni isaa fayyaadha qaba wanaqalahu ba'duhum ijmaa'an ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصبح جنوبا من جماع غير اهتلام ثم يصومه ارجما ربي اتأذانمو تريسا جناب داكبو منا ما نصنتان ظاهرا ورسا وجير رفهم اتأذانما ايغا سومبودا خيري قتي سومنسا فجري صلاة اتفوفا اتأيو عشان ركوتا كلين قبو ammoo fuulduraan dhiqachuun barbaachisaadha guyya guyyaa akkuma ergama rabbii kana namanni azaanan eegaa azaanan booda dafaniituma kaanii dhiqatanii salaata fi fajrii gandaa wajjin salaatanii ichi booda ol deebi'anii rafan haadha manaatti hin dhiyaatan keessaa'u namniif qabuu hin dandeenye isiif ittiin dhiyeessu keessaa'u namniif qabuu hin dandeenye annisaa habaa'ilu sheeyxaan dubartiin haadha sheeyxaanaati yoo isiin dhuftees gubbaa waa galaw galaw goote keessaa'u waan harkaa fi maali nannaqattu kana gaafa dhuftee shagam shagamsi goote waan biraa onnee qiyaasi dhawata si ammaree firaaba nyaate qaquufee ciisu kanaaf ifeeguun barbaachisaadha rabbi isinaa eeguu firaashni keessan kophaa ta'uu qaba eega hiraabbattanii salaattanii ol deebitanii ciiftan booda wajjin ciiftanii waan biraa fi kaaftanii yoo kati dabartan taate gabra bilisoomsuu dirqama isinirra jira yoo gabra dhabdan guyyaa 60 walitti dhaabdanii guyyaa tokkichaa saniif jecha ka guyyaa tokko jidduutti yoo furtan badu baatii lama guutuu walitti dhaabdanii soomantan yookaan ammoo miskiina 60 nyaachiftan soomana osoo dandeessanii miskiina nyaachisuun hin jirtu guyyaa 60 walitti dhaabdanii soomantan baa guyyaa 60 firran kaayina halkan kara feetan deema guyyaa walitti hin dhiyaatina وكذلك أيضا إذا طهرت المرأة قبل الفجر فيجب عليها الصوم dubartiin takka laguu haa qabaattu yookaan dhiini damsaa yoo tijiraate baatii ramadaanaa keessa eega fajriin bahee booda yoo kan xaarattu taate yookaan fajrii dura jechuudha fajrii dura kan xaarattu yoo taate soomanni isiirra dirqama taha garuu hin dhiqanne osoo dhiqachuullee baatte walau lam taqtasil illaa ba'da al-fajri osoo fajrii booda malee dhiqachuulleen haalli isii mijaa'u baate dhiqamni isiidha yookaan dhiqamsiisii fajrii boodatti illee kadabru osoo taate soomanni isii fayya qabaa dirqama soomanuu qabdii jan akkana waliif galla hayyee akkana obboleeyyan keenya darsiin dheeratti namiimaa fi nama hamachuu fi nama walitti diruun baatii ramadaanaa keessa soomananii furammoo akkami waanju inshaallahu ta'ala wajjin laalla barruu taayyee danda'a dubbisuun soomananii furtii jaan jettee saganama kana isuma wayya waan ajaa'ibaati waan namtuu dubbisuunis waan namtuu daawwachuunis waan namtuu barreessuunis waan namtuu haasa'uunis wanni kun hundinuu man lam yada'a qawla zuuri falaysa lillahi haajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaaba namni jecha fokkotaa waan fokkottuu dubbisuu daawwachuu fi dhageeffachuu hin dhiisin rabbiin haajaan qabu nyaataa dhugaatii dhiisuu isaarraa jechuutu jira ummata keenya waan dubbannuu fi waan hojjennu waan daawwannuu fi bakka dhaabbannuu fi bakka ijjannu laallachaa deemuu nu barbaachisa rabbiin nurraan qeebalu soomana keenya yoo waan hin taane dhageeffachuu fi hojjechuu nama walitti diruu fi hamachuu hin dhiifnu ta'e soomana hin furan jangaruu ulamaayin laakiin tanqusaani min ajrihi sawaaba namicha soomana qabu nama walitti diruun nama hamachuun waan hin taane daawwachuu fi hojjechuun ni hir'isan وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة حديث عن النبي خير وديسه وانجو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وحديث البخاري دروين فسر يجرا وان انتان الرافقان نو سنين جنة إن شاء الله تعالى درسي تنجو ياراتي وسدابنا خطات الوفا ننقل الديبنوتي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته